Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Magaalaa Naqamteetti haati daa'imman lama balaa lolaatiin dhabde ofii isheetiis bakki buutee ishee dhabamuuf gabaafame. Balaa lolaa hammaataa fi rifachiisaa magaalaa Naqamteetti dheengadda gaafa gayyajaa bara 2025 mudateen namooti lubbuun isaanii dabarte hedduu akka ta'e himameera. Balaa lolaa kanaan haati daa'imman kichuu lama takkaatti dhabde naasuu weerartee magaalichaa baatee as buuteen dhabamuu himame. Akka gabaasni arganne jedhutti maqaan ishee Aadde Daraartuu Yaaddasaa Safaraa jedhamti. Dhalattuu godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu ganda wal jaallachiisaa biyyaa akka taate yeroo ammaa jiraattu magaalaa Naqamtee turte. Aadde Daraartuu yeroo ammaatti abbaan manaa ishee mana hidhaa akka jiru himame. Balaa lolaa halkanneen gaddaa mudateen daa'imman ishee lamman wayita lolaan fudhatu dirmannaa fiyyitullee sa'aatii sanatti gargaarsa waan dhabdeef boodarra daa'imman kona awwaalaa jechaa iyyaa magaalicha keessaa akka baate himameera. Yeroo ammaa kanas maatiin Daraartuu as buutee ishee barbaadaa akka jiran baramee jira. Odeessa keenya itti aanuun ajjeechaa waraana bilisiginnaatiin ilmaan Oromoo irratti raawwatu akkaan hammaatee jiraachuu dhaga'ame. Ajjeechaa waraanni mootummaa bilisiginnaa ilmaan Oromoo irratti raawwatu akkaan hammaateera jedhame. Haala kanaan waraanni sirnichaa kunneen lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Laaloo Assaabiitti namoota nagaa ajjeesuu maddeen himaniiru. Ajjeechaan kun kan raawwate gaafa gayyaa 4 bara 2025 aanaa Laaloo Assaabii ganda Gomboo jedhamutti yommuu ta'u namoonni ajjeefaman kunneenis Yosee Waggaarii fi Lammii Abdiisaa akka jedhaman maddeen himaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Arsii ba'aa aanaa Martii keessatti waraanni sirnichaa kun haadha ijoollee 8 haala suukanneessaan ajjeesuun dhaga'ameera. Ajjeechaan kun gaafa gayyaa 4 bara 2025 aanaa Martii ganda Dambaakaa Iftuu iddoo addaa Baandoo jedhamutti maanguddoo haadha ilmaan 8 taate gaaffii tokko malee rasaasaa waraanni mootummaa ajjeesuu isaa himamee jira. Kana malee saanicha keessatti hawaasni lafa akka hin qotanne ugguruun uummata irraa jiraachuu odeessi argame ifoomseera. Odeessa keenya itti aanuun mariin hayyoonnii fi bakka bu'oonni siyaasaa tibba darbe taasisan haamilee qabsaa'otatti horee jedhani. Dhimma yeroo darbe Ameerikaa magaalaa Siitil keessatti kufaatii Abiyyiin booda maaltu ta'uu qaba jedhu irratti mariin taasifame akkamiin ilaalama jechuun miidiyaan dhiyeenya yuutuuba irratti mul'achuu eegalee horni konverseeshin gaaffiif deebii namoota lamaaf taasisee jira. Miidiyaa kana irratti dhiyaachuun halkan edaa yaada kalaatan obbo Xahaa Abdii fi obbo Baqqalaa Garbaa turan. Obbo Xahaa Abdii mariin sun barbaachisaa ture jedhaniiru. Inumaa egeree qabsichaa irratti hayyoonni walitti dhufanii mala akeekuun baay'ee barbaadamaa ture jedhan. Mariin sun hayyoota Oromoo fi qabsaa'ota gidduutti haamilee akka horee himan. Akka obbo Xahaa jedhanitti uummanni marii sana gammachuun fudhateera. Abdii guddaa sirra kaa'atee jira. Murtoon Siitil qabxii 8 sun ergaa akkamii dabarsee ka jedhuuf obbo Baqqalaa Garbaa ammoo mariin kun kan uummanni eegaa turedha jedhan. Akka yaada obbo Baqqalaa Garbaatti marii sanaan booda mootummaan Itoophiyaa naasuu fi rifannaa hamaa keessa galeera. Rifachuu mootummaaf sababaa dhiyeessan keessaa akka obbo Baqqalaa Garbaa jedhanitti raayyaa miidiyaa marii sanaan booda tokkoon isaa utuu hin hafin miidiyaan itti gadi ba'uu isaati. Walitti bu'iinsa uumuuf jecha viidiyoo duruu illee utuu hin hambisin kukkutanii maxxansaa turanii ka jiran obbo Baqqalaa Garbaa duulli addaa nutti banamee ture jedhaniiru. Baasiin humnoota marii kana jala dhaabbatanitti mootummaan nutti ramadee dirree waraanaa tokko isa injifachiisaa jedhan. Raayyaa miidiyaa nutti bobba'e hundi mootummaa harkaa waan nyaatuuf nutti gadi gadhiifamee jedhaniiru. Akka yaada qondaala siyaasaa obbo Baqqalaa Garbaatti humnoota raayyaa miidiyaa jedhaman bobbaasuuf mootummaan maallaqa hedduu ramadeera. Kun ammoo akka biyyaattuu kufaatiidha jedhu. Humni nu arrabsuuf gadi nutti yaa'ee qabxii waltajjiisan irratti ka'e fudhatee waan morme illee hin qabu ka jedhan obbo Baqqalaan humna waa sababeessuu illee hin dandeenye kan akka addaggeetti asii gadi nama arrabsu mootummaan nutti bobbaasee jedhaniiru. Qabxiin ijoo obbo Baqqalaan kaasan keessaa inni biraan ammoo waa'ee saboota biroo waliin Oromoon hariiroo tolfachuu qabuuti. Kun siyaasa Oromoof baay'ee barbaachisaadha ka jedhan obbo Baqqalaan Oromoon saboota biroo waliin hariiroo tolfachuu qabaa jedhu. Saboota biroo Itoophiyaa keessa jiran waliin gadi teenye waa'ee biyya keenyaa mari'achuun nurra jira jedhan. Akkatti amannaa ka jedhan obbo Baqqalaa Garbaa dogoggora ka jedhu jira jechuun bifa gaaffiin ibsan. Irra deddeebiin obbo Baqqalaan garee raayyaa miidiyaa marii isaanii jala dhaabbatan beekumsaan tuquu yaalaniiru. Humna waa sababeessee mormu miti. Qaama yaada dhiyeessuullee danda'u utuu hin taane akkanumaan arraba qofaa warra ijaaramedha jedhaniiru. Tokkummaan Oromoo ka dhalootaa qofa miti dhiigaa fi lafeen ijaaramtee ka jedhan obbo Xahaa Abdii mariin Siitil keessatti yeroo darbe adeemsifame hawaasa poolotikaa ta'uu Oromoof raggaa'iseera jedhaniiru. Qophii kana keessummeessuun kan dhiyaate Dr. Milkeessaa Miidhagaa aggaammii tokkummaa Oromoo diiguuf abiyyi taasisu jechuun yaada laate.
Abiyyi waa'een Oromoo diiguu afaan isaarraa dhabame hin beeku jedha. Qeeqa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad Fa'iif laateen akka Dr. Milkeessaan jedhutti Abiyyi afaan Oromoo hin jedhu, afaan Baalee, afaan Jimmaa jechuun hawaasa keessatti garaagartee uumuuf haasa'aa jechuun ibseera. Dr. Abiyyi haasaawwan tokkummaa Oromoo diiguu fayyadamuu ka jedhu Dr. Milkeessaan kana milkeessuuf ammoo raayyaa miidiyaa faarsee bulaa bobbaasee hojjetaa oolaa jedheera. Yaada xiyyeeffannaan ilaalamuu qabu obbo Baqqalaa Garbaa waltajjii marii kanarratti kaasan keessaa tokko ammoo bulchiinsi Itoophiyaa amma rakkoo barbaadaa jedhan. Rakkoo akka galtee siyaasaatti dhimma itti ba'uun ofumaa rakkina uumanii Oromoo bineensa taasisanii saboota biraan akka walitti bu'u gochuun ofii nagaa ta'uuf hojjetuu jedhaniiru. Wayita saba biraan wal lolutti deebitee waa'ee mootummaa keessaa ba'uuf waan dirqamtuuf bulchiinsi amma rakkoo akkanaa barbaadaa rakkootu barbaadamaa jedhan. Dubbiin kun shira bulchiinsi ammaa ittiin beekamu kan ofii rakkoo dhalchee deebi'ee immoo araarsituu ta'ee of dhiyeessu tuquuf yaale. Taateen akkanaa daangaa irraa fi bakkeewwan qubannaa hawaasaatti qubattootaaf Oromoo gidduutti irra deddeebiin kan uumamu ta'uun isaa hubatamaadha. Oduu keenya itti aanuun Dr. Diimaa Nagoo pirezidaantii Ameerikaa qeequun deebii laatan. Waa'ee hidha Abbayyaa biyyoota addunyaa yaada isaanii harkisuutti deemeera. Inumaa pirezidaantiin Ameerikaa yeroo ammaa Doonaald Tiraamp hidha kana Ameerikaan maallaqa isheen Itoophiyaaf hojjechiisaa jirti jechuun yeroo darbe dubbii dubbatanii na takaaroo yaadaa uumamee ture. Itoophiyaa hidha kana dhuunfaa koonan ijaarradhe jechuun ibsu itti fufuudhaan Dr. Diimaa Nagoo turtii miidiyaa mootummaa faana waliin taasisaniin Itoophiyaan maallaqa isheen hidha kana ijaarsiftee jedhaniiru. Akka Dr. Diimaa Nagoo jedhanitti hidha Abbayyaa irra utuu hin taane mul'ata Itoophiyaa yeroo dheeraa ta'uu ibsaniiru. Mootiin Hayila Sillaasee hidha kana yaadaa akka turee fi yeroo sanatti biyyattiin humna waan dhabdeen milkaa'uu hin dandeenye jedhan. Hidhi kun deeggarsa biyyoota biroo akka hin arganneef dhiibbaan Misir taasifte baay'ee guddaa ta'uu ibsan. Gibsi har'a utuu hin taane akkuma yaadni hidha kanaa waggoottan dheeraa dura eegaleen Itoophiyaa jala dhaabbachaa turte jechuun Dr. Diimaan ibsu. Sababa Gibsi deeggarsa biyyoota biroo argachuuf illee Itoophiyaan hin milkoofnee ka jiran namni kun ta'us hirmaannaa uummata bal'aa ka biyyattii keessaa fi biyya alaatiin hidhi kun akka ragga'e ibsaniiru. Haasaan Dr. Diimaa Nagoo dubbii pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp irra deddeebiin Abbayyaa maallaqa Ameerikaan ijaarame jedhu faallesseera. Qeeqa pirezidaantii Ameerikaaf ifatti maqaa dha'uun deebii kan kennan Dr. Diimaa Nagoo haasaan isaa tuffii Afrikaaf qabu agarsiisaa jedhan. Hidhi Abbayyaa mootummaa qofa utuu hin taane uummata biyyattii alaaf keessa jiruun hirmaachifamee hojjetamee xumuraan ga'aa jira. Ilaalcha Afrikaa waa jalqabee xumuruu hin danda'u jedhu cabseeraa jedhu. Kunuuf injifannoodhaa akka jedhan Dr. Diimaan Tiraamp tuffii Afrikaaf qabu dhimma kanaan wal qabsiisee dubbatee jedhaniiru. Oduu keenya itti aanuun Finfinneetti shakkamtoonni 3 carraa lootorii arganne jechuun nama dhuunfaa gowwoomsuun birrii 50,000 fudhachuuf yaalan to'ataman. Shakkamtoonni 3 bulchiinsa magaalaa Eekkaatti carraa lootorii arganne jechuun dubartii dhuunfaarraa qarshii 50,000 fudhachuuf gowwoomsuuf yaalan to'ataman. Shakkamtoonni 3 kunneen carraa lootorii arganne jechuun dubartii dhuunfaa 50,000 fudhachuuf gowwoomsaa turan harkaa fi harkatti qabamuun qoratamaa akka jiran qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Eekkaa beeksise. Shakkamtoonni kunneen adoolessa 30 bara 2017 lakkoofsa Itoophiyaan kutaa magaalaa Eekkaa iddoo addaa mana barumsaa Shaalee Mi'eerat jedhamutti carraa lootorii injifanne jechuun nama dhuunfaa osoo gowwoomsaa jiranii qabaman. Shakkamtoonni maqaan isaanii Ingidaa Damisee, Mintasinoot Mammaree fi Andinnat Alamuu jedhaman miidhamtuu dhuunfaa itti siquun carraa lootorii injifannee kaffaltii duraa waan dhabneef nuu kaffalii maallaqa yoo baafanne ijoollee keetiif kennaa kenninaa jechuun walii galu. Miidhamtuu dhuunfaa kunis baankii Awwaashirraa qarshii 50,000 akka baastu erga taasisanii booda konkolaataa tajaajila taaskii qabatanii osoo miliquuf yaalaa jiranii qabamuu isaanii qajeelchi poolisii kutaa magaalaa Eekkaa ibseera. Namoonni anna kana yaalaa turan ammatu hidhamanii to'annoo jala akka jiranis qajeelchichi ibseera. Oduu keenya itti aanuun godaantonni lammii Itoophiyaa 7 galaana Yaman irratti beelaa fi dheebuudhaan du'an. Somaaliyaa irraa gara Yaman kan imalaa turan godaantonni lammii Itoophiyaa 7 beelaa fi dheebuutiin du'uu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma godaantotaa IOM beeksise. Dhaabbatichi daa'imman 82 dabalatee Itoophiyaan 250 fe'attee ka turte bidiruun godaantotaa kibxata darbe kallattii kibba Yaman harqaa bakka jedhamutti ga'uu ishee ibse. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa dheengadda baaseen hojjettoonni isaa godaantota handaara Somaaliyaa basaasoo ka'anii bidiruun imala ulfaataa guyyoota 7 ture irraa hafan baraaruu dhaabbanni oduu Anaadoluun gabaaseera. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.